Tole manni Oromoo qabsoo hadhaa taasisanii bara 2010 jijjiiramni akka Itoophiyaatti dhufuu danda'eera. Gaaffiiwwan gurguddoo manni Oromoo qabatee qabsaa ture keessaa tokko dhimma sirna federaalizimii dhugaa hojiirra oolchuu, bakka bu'ummaa haqa qabeessa hirmaannaa haqa qabeessa sadarkaa hundatti taasisuudhaan kan wal qabate gaaffiiwwan siyaasaa gurguddoo qabateetu qabsaa ture. Gama kaaniin immoo gaaffii diinagdeeti fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e Itoophiyaa keessatti akka uumamu diinagdeedhaan haqa qabeessummaan akka jiraatuun kan wal qabatu qabsoo gurguddaa geggeessee qabsoo kanaanis wareegama qaalii kaffaluudhaan jijjiiramni kun bara 2010 akka dhufu taasisee jira. Gama siyaasaan jijjiiramoonni bal'aan argamaniiru, injifannoowwan guddaanis argameera. Tokkoffaa bakka bu'ummaan haqa qabeessi ta'e hirmaannaan uummanni Oromoo akka bal'ina isaatti akka baay'ina isaatti bakka bu'ummaa haqa qabeessa akka qabaatu taasisuun gaaffii Oromoo ture. Gaaffiin kun deebi'eera jechaadha. Oromoon biyya kana keessatti akka bal'ina isaatti akka guddina isaatti bakka isaa malu uummataa fi biyya kana tajaajilu akka qabu gaaffii bu'uura godhatee dhiyaataa turedha. Gaaffiin kun guutummaatti deebi'ee jira jechaadha. Lammaffaa dhimma afaan Oromoo wal qabatee jiru. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u qabsoo uummanni Oromoo taasisedha. Sanaanis wal qabatee kan heeraan deebi'u akkuma jirutti ta'e sanaaf haalonni mijachuu dandeessisan mijaa'oo ta'an akka uumaman taasisuu keessatti hojiin bal'aan taasifameera jechaadha. Sadarkaa biyyaatti paartiin tokko hundeeffamee paartiin kun paartii afdaneessa akka ta'u adeemsa keessa immoo heerri mootummaa haala qabatamaa haala guddinni biyyattiin irra geesseen wal qabatee wantoonni fooyya'insa heeraa barbaadan kan jiranis akkuma jirutti ta'ee sanaaf haalonni mijatan uumamuu danda'amee jira jechaadha. Kanaaf gama siyaasaatiin hirmaannaan wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu wal qabatee gaaffiiwwan kan deebi'anis ammoo deebi'uudhaaf immoo kan karaa qabatanis jiru jechaadha. So kun injifannoo gama siyaasaatiin argame. Gama siyaasaatiinis gama kaaniin qabannee olaalle dhimmoonni gurguddoon biyya kana keessatti wal dhabdee madda siyaasaa ta'aa turan dhimma seenessaa wal qabatee dhimma seenaa wal qabatee madda walitti bu'iinsaa ta'aa turan immoo koomishinii marii biyyaalessaan akka furmaata argatan taasisuun koomishiniin sunis ajandaa marii biyyaalessaaf ta'uu danda'an naannolee hundarra deemee ajandaa walitti qabuu xumuree jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ajandaa biyya kana keessatti mariidhaaf dhiyaatu keessa ajandaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromoo ta'uu qaba, mariidhaaf dhiyaachuu qaba kan jedhaman ajandaawwan gurguddoon adda bahanii koomishinii marii biyyaalessaatiif kan dhiyaatan ta'uudha. Gaaffiiwwan gurguddaa qaban manni Oromoo Itoophiyaa keessatti gaaffiiwwan sun irratti mari'atamanii akka furmaata argatan akka waliigalteen biyyaalessaa irratti uumamu taasisuu keessattis gama siyaasaatiin hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kunis akka injifannootti kan laalamu jechuudha. Gama kaaniin mirga ofii yaada ofii karaa bilisaan ibsachuunis wal qabatee rakkoowwan gurguddaa kanaan dura turaniin wal qabatee namni waan itti dhaga'ame akkaataa heera mootummaa federaalaanis keessatti tuman bilisummaan yaadaa bilisummaan pireesii akka kabajamu sanaanis demokrasiin akka lafa qabatu taasisuu keessattis gama tokkoon
sirreeffama yookaan riifoormii dhaabbilee taasisuudhaan hojiin hojjetame bal'aadha. Gama kaan immoo miidiyaaleen kanaan dura ugguramaa turan sun bilisaan biyya keessatti akka hojjetan taasisuun danda'amee jira. Gama kanaanis injifannoowwan gurguddaan argamuu danda'ameera jecha. Gama dinagdeenis fudhannee yoo ilaalle gaaffiin dinagdee gaaffii uummata Oromoo ture. Riifoormiin dinagdee gaggeeffames akka naannoo Oromiyaatti bu'aawwan gurguddaa fidee jira jechaadha. Hirmaannaan uummanni Oromoo kanaan dura dinagdee keessatti taasisaa ture sababa ilaalcha siyaasaatiin kan ka'e abbaan qabeenyaa Oromoo shakkamuun bilisaan akka dinagdee keessatti hin hirmaanne taasifamuun seeronni garaagaraa hudhaa ta'uun bilisaan socho'anii bilisaan yaadanii bilisaan hojjechuun rakkoo bu'uuraa ture. Sun akka furamu taasifamee jira. Riifoormiin dinagdees bal'aa ta'ee jira jechuudha. Qabeenyi mootummaan naannoon Oromiyaa qabdus immoo uummanni Oromoo akka abbummaansaa hirmaannaansaa beekamee bilisummaadhaan dinagdee keessatti hirmaannaansaa baay'ee dabalee jira. Kun daran fooyya'ee cimee itti deemuu qaba. Injifannoon gama kanaanis argames bal'aadha jechuudha. Kanaaf sirna dinagdee jabaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ijaaruudhaaf deemaa jiru. Qonnaan bultoota keenya gara investimentiitti ceesisu, investimentii bal'aa naannoo keenyatti akka dhufu taasisu, sanaan wal qabatee carraan hojii bal'aan akka uumamu taasisu keessattis hojiiwwan hojjetaman bal'aadha jechuudha. Gama hawaasummaan barnoota idileedhaan dura mana barnootaa bu'uura baruu babal'isuu baadiyyaatti magaalaatti babal'isuu carraa dhalattoonni ijoolleen Oromoo daa'imni Oromoo barnoota idileedhaan dura akka argatan taasisuu keessatti hojiin bal'aan hojjetameera. Kun immoo qulqullina barnootaa dabaluu keessatti gahee mataasaa kan taphatudha. Sadarkaa lammaffaa irratti manneen barnootaa bultii addaa ifa boruu manneen barnootaa ifa boruu babal'isuudhaan barattoonni qaxalee ta'an bakka itti baratan bakka itti saayinsii fi teekinooloojii irratti madaqanii dorgomaa ta'anii taasisuudhaafis manneen barnootaa bal'inaan bal'isuudhaan dhaloota egeree qopheessuudhaaf hojiin bal'aa hojjetamee jira. Sanaanis bu'aan guddaan argamaa jira jechaadha. Gama kanaan injifannoo bal'aatu argame. Gama kaaniin immoo duudhaa Oromoo ganamaatti haa deebinu karaa jedhuun tokkoffaa tajaajila lammummaa labsuudhaan aadaa wal gargaarsaa uummata keenyaa yeroo rakkoo wal bira dhaabachuu bal'isuudhaan gama kaaniin immoo buusaa gonofaas akkasumatti labsuudhaan yeroo rakkoo uummanni Oromoo akka walii birmatu wal cina akka dhaabatu duudhaan kun immoo duudhaa sirna mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'u taasisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Gama kaaniin immoo haqa waloo mana murtii aadaan karaa jedhuun innis gandoota naannoo Oromiyaa keessatti argaman hunda keessatti mana murtii aadaa babal'isuudhaan uummanni aadaa isaatiin karaa duudhaa isaatiin haqa waloo haqa isaa akka argatu. Kanaanis immoo hariiroon hawaasummaa isaa akka cimu taasisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Keessumaa mana murtii aadaa wal qabatee bu'aan guddaan argamaa jira. Rakkoowwan manneen murtii idilee keessatti mul'achaa turan karaa furuu danda'uun keezota mana murtii idileetti dhiyaachuu qaban sana hir'isuudhaan manneen murtii idilee irraa immoo ba'aa yookaan dhiibbaa hojii dabalataa hir'isuudhaan gahee olaanaa taphatee jira. Gama tokkoon ba'aa manneen murtii idilee irra jiru hir'isuudhaan gama kaaniin immoo haqa hawaasummaa dhaqqabamaa si'ataa ta'e kennuudhaan hawaasa walitti fayyisuun gahee olaanaa taphatee jira jechuudha.
kun hundumtuu injifannoowwan waggoottan jijjiiramaa torban keessatti argamedha jechaadha. Kanaaf barnootaan wal qabatee fayyaadhaan wal qabatee injifannoowwan bal'aatu argame. Diinagdeenis wal qabatee humni galii maddisiisuu naannoo keenyaa akka guddatu dandeettiin galii maddisiisuu fi galii sassaabuu naannoo Oromiyaa akka dabalu tarkaanfiiwwan babal'aa fudhatamiin humni galii maddisiisuu naannoo keenya yeroodhaa gara yerootti dabalee galiin naannoo keenyaas akkasuma yeroodhaa yerootti dabalee dandeettiin sassaabuu galii naannoo keenyaas akkasumas guddatee jira jechuudha. Kanaaf waggoottan 6 darban torban darban yookiin keessumaa bara 2010 fudhannee yoo ilaallu humni galii maddisiisuu naannoo keenya biiliyoona 17 kan hin darbine ture jechuudha. Amma garuu biiliyoona 205 gahee jira jechuudha. Kanaaf guddina si'ataa agarsiisee jira. Kun dandeettii raawwachiisummaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan agarsiise akkasumas immoo bilisummaa mootummaa naannoo Oromiyaa argateenis kan wal qabatu waan ta'eef gama diinagdee, gama hawaasummaa, gama siyaasaan jijjiirama bal'aatu dhufee jechaadha. So hojiiwwan kana hojjetaman keessattis immoo gaheen hojii miidiyaa fi kominikeeshinii olaanaadha jechaadha. Tokkoffaa akkuma isiniin jedhe hubannoo uumuu, odeeffannoo dhaqqabamaa taasisuu gama kanaan hojiiwwan hojjetamanii gama kaaniin immoo hariiroon kominikeeshinii fi miidiyaa gidduu jiru akka si'ataa ta'u odeeffannoon naannichaa giddugala tokkorraa hoogganame karaa barbaachisaa ta'een miidiyaa akka qaqqabu taasisuudhaan sanaafis oduuf odeeffannoo si'ataa ta'e hawaasni akka argatu taasisuudhaan hojiin bal'aan hojjetameera. Hojii gurguddaa gama kanaan hojjennee jirra. Tokkoon foorumii miidiyaa hundeessuun walitti dhufeenyi kominikeeshinii fi miidiyaa madaala isaa eegee akka deemu taasisu, miidiyaan odeeffannoo akka argatu taasisu, burjaajiiwwan uumaman dafanii akka qulqullaa'an taasisuudhaaf odeeffannoo si'ataa kennuu keessatti fooyya'insi guddaan dhufee jira. Kanaanis hawaasni naannoo keenyaa odeeffannoo argatee fayyadamaa ta'ee jira jechuudha. So odeeffannoo argatee fayyadamummaan isaa hirmaannaa isaa mirkanaa'ee jira jechuudha. Gama buusaa gonamaa fudhannee yoo ilaalle, gama tajaajila lammummaa fudhannee yoo ilaalle hirmaannaan hawaasaa dabalee jira jechuudha. Kanaaf hojiin odeeffannoo kennu, hubannoo uumuu sadarkaa sadarkaadhaan hojjetameen hojiin bal'aan hojjetamee jira. Bu'aan gurguddaanis galmaa'eera. Gama kaaniin immoo hojii PR sadarkaa seektoraalee keessa jiruun jabeessuu. Hariiroon odeeffannoon seektoroota biiroo keenya ga'u si'ataa taasisuudhaaf PR'oota seektoroota mootummaa keessa jiran deebisanii ijaaruu, leenjisuu, hojiitti galchuun bal'inaan hojjetamee jira jechuudha. Hojiin gama sanaan hojjetames baroota jijjiiramaa keessa egzibishiniin guddaa guddina siyaasa diinagdee hawaasummaa naannoo Oromiyaa agarsiisu bara 2016 qophaa'ee jira. Sanaanis imalli Oromiyaa eessaa ka'e eessaa akka ga'e kan agarsiisu seektoroonni hundumtuu hojiiwwan hojjetanii karaa agarsiisuu danda'anii hojiin kominikeeshinii sabquunnamtii bal'inaan hojjetamee jira. Hubannoon kun akka uumamu taasifamee jira jechaadha. Bara kanas bara 2017 kana keessa keessumattuu imala jijjiiramaa waggoottan torban darban karaa agarsiisuun Oromiyaan jijjiiramaan dura eessa turte, jijjiiramaan booda immoo eessa geesse kan jedhu gama diinagdeetiin, gama qonnaan, gama hawaasummaan dhimmoota kana agarsiisan immoo egzibishiniin qophaa'ee jira. Kun hundumtuu hojiin kominikeeshinii sadarkaa seektorootaatti hojjetamaa ture sun jabina isaa kan agarsiisudha jechuudha. Hariiroon seektoroota qindeessuu, odeeffannoo bulchuu, odeeffannoon karaa qindaa'aa ta'een miidiyaa fi uummata bira akka gahu taasisuu keessatti hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kun immoo deemee imeejii Oromiyaa
sadarkaa biyyaatti qabdu beeksisuu keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Kanaaf maqaa gaarii mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruu keessatti gahee olaanaa taphata waan ta'eef guddinni Oromiyaa sochiiwwan hawaasaa sochiin mootummaan taasisu hunda wal qabate odeeffannoon bal'inaan hawaasa bira akka gahu taasisuu keessatti gahee olaanaa taphata. Gama kaaniin immoo imalli miidiyaa taasifamu mataansaa imalli miidiyaa yeroodhaa gara yerootti taasifamu Oromiyaan madda turizimii bakka ga'umsa turistootaa akka taatu qabeenya turizimiidhaaf oolu kan hin misoomne garuu potenshaala guddaa qabu akka kan qabdu ta'uu isaa kan agarsiisa. San immoo misoomsinee madda galii madda dinagdee utubaa dinagdee naannoo keenyaa akka ta'u taasisuu keessatti hojiin hojjetamee bal'aadha jechaadha. Kanaaf gama tokkoon Oromiyaa beeksisuu qabeenya beeksisuu maddoota turizimii misoomsuu bakka ga'umsa turistotaa misoomsuu turistoonni baay'een akka naannoo keenya daawwatan taasisuu keessattis gahee olaanaa taphataa ture waan ta'eef imalli miidiyaa taasifamaa ture maqaa gaarii naannoo keenyaa ijaaruu keessatti qabeenya Oromiyaan qabdu beeksisuu keessatti gahee olaanaa taphataa ture jechaadha. Kanaaf walumaa galatti odeeffannoon karaa qindaa'aa ta'een miidiyaaf hawaasa bira akka gahu taasisuun hawaasnis immoo odeeffannoo isa bira gahee fayyadamee tokkoon hirmaannaas akka dabalu lammaffaa fayyadamummaasaa akka mirkaneessu taasisuus hojii bal'aan hojjetamee jira. Gama kaan immoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii sadarkaa sadarkaatti mul'atan keessumaa waltajjii komataaf komatamaa qindeessuudhaan uummataa fi mootummaa gidduutti wal hubannoon akka uumamu taasisuudhaan hojiiwwan bal'aan hojjetamee jira akka naannoo Oromiyaa. Hojiiwwan kun cimanii deemuu qabu. Magaalota keessatti hawaasni komii qabu qaama mootummaatti akka dhiyeessu. Qaamni mootummaa immoo hojiiwwan hojjetu irratti iftoomina akka uumu hirmaannaan hawaasaa akka dabalu taasisuu keessatti hojiiwwan hojjetaman bal'aatu jira jechuudha. Kun immoo wal amantaa mootummaa fi hawaasa gidduu jiru akka cimu taasisuu keessatti gahee olaanaa taphata waan ta'eef kun jabeessinee wal amantaa mootummaa fi hawaasa gidduu akka jiraatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef kana cimsinee kan itti fufnu ta'a jechaadha. Kanaaf deeggarsi qaamolee garaagaraa keessumaa miidiyaaleen miseensota fooramii keenyaa ta'an hojii misooma naannoo keenya keessatti hojjetaman jala bu'anii beeksisuudhaan odeeffannoo kennamu fudhachuudhaan odeeffannoo sana gurra hawaasaa ija hawaasaatiin gahuudhaanis gahee isaan taphatan olaanaadha waan ta'eef hojiiwwan tokkoon gara PR'oota seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa sana cimsu gama kaanis immoo hariiroo biiroo kominikeeshinii fi miidiyaalee gidduu jiru daran cimsinee qabeenya naannoo keenya beeksisuu keessatti maqaa gaarii naannoo keenya roga gaariin ijaaruu odeeffannoo si'ataa miidiyaalee hawaasaan qaqqabsiisnu cimnee kan itti fufnu ta'a jechaadha. Galatooma.